حول فلوس حول. وين فلوس وين؟ كلم سريع، كلم اهلك، كلم دينك، كلم. Ijoollee Oromoo namni tokko miidhamee ba'uu mala, obsee ba'uu mala, rakkoo qabaachuu mala. Waan barbaade haa rakkadhu. Bilbilaaf isaan ba'u. Mee inaaffaaf boochinaan gattan inaaffaaf isaan ba'u. Wanni ma fe'eef haan ba'u. Uummanni na jaalatu, uummanni na kabaju, nan kabajiniyyuu, nan jaalatiniyyuu gaafa wanni tokko ijoolleen tuni rakkatte eenyu gaafattan? Goddanyaatiyaa gaafattan. Eenyu gaafattan? Warnatti dhiyaatu gaafattan miti. Ijoolleen Oromoo kutaa 11 kun madadeen isaa balbala gadi gondufate kun laayivii banatanii tiijiin maal taate? Wannan barbaade hamboo bilbilaa hamboo imma sammuu abbaati sammuu xiqqoo qabaachuu mala sammuu guddaa qabaachuu mala nama kan ilaallatu akka kiyatti yaadee miti. Namni aaruu hamma kanaa kan hin dandeenye jira. Namni miidhama hamma tana kan hin dandeenye jira. Isinii galee namni hifatuu daa'ima takkaati irraa kan hin dandeenye jira. Wannan barbaade hamboo miyaan rakkoo qaadatu beeka. Wannan barbaade boo'ee miti yaani uummanni Oromoo eenyu gaafachuu qaba? Warra itti dhiyaatu gaafachuu qaba. Warra itti dhiyaatan kun gannis ta'ee gammes mana gammee dhaqaniiti tiijiin maal taatee barreessaniif nan arga. Ganni bira dhaqaniiti tiijiin maal taatee dhaqan. Namni tokko gadi bahee tiijiin akkana taate soballee bilbiluma amma jettan kanallee bilbilaaf boochi mee jaalaluu amma jettan kanallee jaalalaaf boochi jettanii maa gadi baatanii dubbasidha. Guyyaa guutuu duraan gisee joordoon jirtu sanii gaafa ani feesbuukii beenxatillee gallakkisee daqiiqaa 5tti kaasinaan jetti dhufte. Gaafa ani feesbuukii wanni musliimaa dubbadhe sin ilaallatu kaasinaan jetti dhufte dafteen natti himti. Wannan ani dogon gortoo dafteen na deebiste. Amma uummanni Oromoo imimmaan kolaalee gaaga'amu kana ani waan balleessas qabaadhu ani yaan boowus ilaali dira haama takkaa jee haan boowu maaftii kiyyaa rakkoo fe'ee haan boowu. Akka beekumsa kiyaati akka dadhabbina kiyaati wannan barbaade haan ta'u akka itti yaadu yaada xiqqishuu qabaachuun mala wallaalummaa qabaachuun mala beekumsa qabaachuun dhabuu qaba wannan barbaade faan boo'u asliin gadi bahee dubbate laayivii banate tiijiin maal taate ijoolleen garaa ijoollee sun lamaan isin kaleessa isin bira jirti har'a maal taate ganii osoo ani du'ees isinuma gaafatanii miti osoo ani du'ees ijoollee tana isinuma kan gaafatamuu malu gadi baasanii lakkii uummata Oromoo akkana taate jettanii. Gammeen na bira dhufeera. Poolisii qabatee na bira dhufeera gammeen. Poolisii dhufee na bira qabatee deebi'e. Dhufee barri warraa cabsee seenee jechuudha. Ofirratti miidhaan gahe. Ganniin gadi baatee lakkii uummata Oromoo in aarte waan akkanaa taate taragaaggaa natu isinitti hima. Injettu gadi baatanii. Amma uummanni Oromoo laayif irratti maa boochi micoota maal goota jedhanii dubbatanii. Amma gadi baatanii bilbilaa boochi maaliif boochi naaf abboo gettanii laayif baratanii sobdanii jettan. Goowwaa waan isinii. Kaleessa jaamtee har'a karaa gaafattii jedhani. Tigistii fi ganneen erga wal arganii torbee tokko hin guunne. Otoo akkas wal jaallatanii hangasuma guyyaa sadiin kana gidduutti jaalala walirraa fixataniitu rakkoon gidduu isaaniitti uumamtee sooshaal miidiyaarra ol baasanii moo dubbiin dubbii piraankiiti. Ani amanuun dadhabee amanuun natti ulfaate. Dubbiin dubbii piraankiidha yoo ta'eeti malee ani ganneef tigistii wadhabanii walitti mufatanii sooshaal miidiyaa irratti akkas wal boossisu jedhee takkaa hin eenne takkaa si yaanne. Ani amma harkaaf luka kiyya xaxadhee umarra waan isaan irra gahanii dhaabbataniin eegaa jira. Dubbiin dubbii piraankii yoo taate malee ani ganneef tigistii takkaa walitti mufatanii akka sooshaal miidiyaa irratti wal boossisu jedhee takkaa hin yaanne. Tigistii eliudhaa osoo biddeen tirii gubbarraa nyaattee fedhii wallolte beekta. Maalitti wallolte iddoo dhugaa baddee gurbaa gabaabaa hedduu jira lamaanii jiru. Ka isiin gootee dhudhungatu san irratti wallolte. Gurbaan suni rakkoo guddaa qaba. Maali jennaan tigistiin taaptaap godhaa dhaqeetiin ganni illee deebisee ijaasaa irratti buusetiin tigistiin hin haaftetiin jawwaala si puk goote firra. Maaliif jennaan tigistiin dhiirsa ishii xiqqam goote duran taaptaap godhaa ture. Ganni wanni isiin achi kaatee shaanxaa baattee harma kana guutuu baattee hudduu isii kana guutuu baattee jiisii sanitti neexeesii istaayila toltee dhufteef taaptaabii barbaaddati malee waan biraatiif miti yoo dalagaa taate manni maddamashe jira. Waan biraan barbaanne Dubaay yoo ciisuu taate malee wanni biraa homuun jira. Taaptaabii Dubaay ni jira. Meeshaan Dubaay dhiirri biisiin keessatti tan hin jiru beekta joortaa kana keessa dhiirri Oromoo hin jiru. Kanumaaf jettee harma kana guutuu facaaftee imimmaa achitti facaafte kun akirri ganniidhaa maal ta'e boo'issa ta'e.
gaay kirrisi booyinsa siti deebiteetin imimmaa facaafte akkan odoo guyyaa lama keessa nu bar guyyaa lama osoo wal dhungatteen quufini bar osoo wal dhungatteen quufin wal boochifte hojii keessa nyaadha. Adda bor dubbatee mara kana na baasa hidhee yaadaa ture wallaahi billahi. Adda achi deebisee rakkina keessa osoo hin jiru rakkina keessatti deebisee waan kana na gaafate. Maal adda gaafa rakkadhu osoo rakkina keessa na baasee rakkina keessa na baasee maallaqa na gaafatu maal adda rakkina keessa jira waa hunda dhobsee jiraata jedha. Sabummaa walitti qabaachuu yoomiiti? Anis akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha edeen biyyaa bahe malee jaaladhee miidiyaan kan fayyaa kan godhame rabbiin irraa fudhate fayyaa. Eeyyee eega rabbiin ruuyi kiyya keessatti hambifatee eega rabbiin lubbuu kiyya keessatti hambifatee miila kiyya irraa fudhatee rakkadhee mana Mustafaa mana hakimaa galee yoo mana hakimaa kana keessaa na baasan maal isaan godha? Maal yoo na bira dhaabbatan lammummaa walitti qabaachuu yoomiifi eega waraqaa qabaatan immoo waraqaa qabanii dubbii kanatu wayna bira dhaabbatanii garaagaraan Oromoodha osoo na bira dhaabbatanii dubbii kan keessii furra jedhanii mootummaatti akkas jedhanii bira dhaabbatanii adda rakkoo kana keessaa na baasan. Arra garuu maaliif rakkina keessatti jaawwallaal? Rakkina keessatti maaliif jaawwallaal lamaan? Anarra boriin ba'an jedhaara malee isa zarri hanga yoona as keessina ka'anii maallaqa waan fedhin irratti oofee ga'ee ta'arra maallaqa deebisanii na gaafatan jechuudha. Itti ni galee koppiliinki naa godhame. Nan dhomsaa jiraan. Wallaahi nan dhomsaa jiraan. Maaliif bakka rabbii gaditti ummata keenya dhabdadhe ummata Oromoo dhabdadhe garuu akka itti abdadhe bakka itti abdadhe sana hin geenye bakka itti abdadhe sana hin jiru. Maali warra rakkina keessaa wal baafne namni kamuu numa rakkataa bara eenyunu yoo ta'e numa rakkata wallaahi billaahi. Ani garuu addatuu fayyaa kee qabaadhi yaadda hospitaala kana dhufee mana kana keessatti ciisu ture. Wallahi mana kana keessatti ciisu ture. Gan tokko gadi bahee maallaqa tokko naa kennaa dhee kadhadhu ture. Wallahi maallaqa tokko naa kennaa dhee gadi bahee kadhadhu too fayyaa qabu. Maali dhiiga kiyya kana naa falmaa naa fuudhaa jechuun maallaqa na gaafachiisuu gahaa. As keessaa yoo na baasanoo eega jedhaa walitti na naqanii booda eega zarri abbaasii bira deemi abbaasiin si habaaftuu naan jette deengana dhufte. Ani isaan abdadheeti isaan irraa dubbatanu namni kamuyyuu maallaan jedha dubbii natti kakaasee har'a garuu na jala hafee jira. Namni kamuyyuu na jala hafee tura wallaahi billaahi eenyunu yoo ta'e na jala hafanii jiru. Maali dubbii kiyya kana yoo naa hordoftanii naaf hidhattan. Maallaqa isin hin gaafanne bara duraanu wallaahi. Dubbii kiyya kana xumuraan jedhe akka mana kanaa bahu naa godhaan jedhe. Baay'ee galuu biyya kanko maal yoo haadhaa fi abbaa keetti na galchitan. Maal har'a yoo suura rakkina kana keessaa na baastanii haadhaa fi abbaa keetti na galchitanii maal isinii qaba? Maal yoo na bira dhaabbatanii rakkoo maal yoo na rakkoon an keessa jiru kana keessaa na baaftanii maal rakkoo qaba? Koppiliinki naa godhaa hundumti keessan. Rakkina keessatti maa wallaal lamaan